دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى من يهمه إرجاء قرنما إسا إلى اللتهندات أبلي الإسلام بك جرتنتي وبك أبطلات مسجين خلفاء الراشدين واللو خمسة بك جها كباتو إساتين مركز حفظ قرآن كان شمراف كان قيراتف أدان جارا جراجو إسا وبك أبطلات akkasumas ijoollee abbaan qabne yatiimotaaf bakka gochaa jiraachuu isaa quba qabdu laata. Kana qofaa miti bakka jireenya ulamaa, bakka jireenya darasootaa, bakka jireenya mu'azzinoota, bakka jireenya mudarrisootaa, maktabaa islaamaa yookiin mana kitaaba islaamaa, kolleejjii islaamaa, mana yaalaatii fi caffee ijoollee yookiin rawdatul atfaal, akkasuma darasoota barattoota amantii haqaa, amantii islaaminaa bakka itti goona jechuudhaan jalqabuu isaa quba qabdu laata. Kana qofaa miti barattoota amantii haqaa, amantii islaamaa darasaa jedhamuudhaan kan beekaman bakka jireenya isaanii qofaa osoo hin taane qallaba isaaniitii fi waan darasaaf barbaachisu hunda guunnaaf jechuudhaan walloon kamiseen obboleeyyan islaamaa addunyaa mararraa qabuun nuu gahaa jechuudhaan awqaafa masjida khulafaa urraashidiin jalqabuu isa quba qabdu laata. Awwaadha kinoonarraa hodha awqaafni masjida kamisee na awwaadha isiniin jedha. Yaa hundi muslimaa mee koottaa dirmadha, yaadaa fi gargaarsaan nu waliin dhaabadha. Kana qofaa miti sochichi guddaadha. Ga'ee keessaan dhabina mee keessaa qabaadha. Wanni isaa diinii kaaddamuudha isiniin jedhagaa awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee wanni isaa diinii kaaddamuudha. haa yaadannu ulamoota rabbii dhaaltuu ambiyaadha, haa kaaddamnu barsiisota qiidaa, baattoota haqqiidha. Koottaanu awwaadha nu waliin jiraadha isiniin jedhagaa awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee ga'ee haa dhaabnu. Darasaa amantii haqaa islaaminaa baratu cal jenneettiin dhiifnu, koottaa haa kaaddamnu. Bakka jireenyaatiif bakka itti baratan, waan itti baratan mee haa qopheessinu. Barataa amantii keenya bakka itti haa goonu. Markaza hifzii qur'aanaa kanaas waliin haa dhaabannu. Bakka yatiimootaas waliin haa jaarrannu. Mee nurraan finaagaa osoo sin yaamnu isiniin jedha awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee. Sinirraan tuffannu, hanga dandeetiitiin waliin haa dhaabannu. Kan biyya keessaa fi alallee jiraannu, kan islaama taatan hundumti keessanuu saalaan addan qoonu, dhiiraa dhalaan jennu awqaafa kamisee ga'ee keessaan dhabnu.
yaadan tokko taane waliin haa dhaabannu isiniin jedha awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee marsaa tokko finne lammaffaarra jirra akkasin dabarre qaqqabi hadarra ammas jaaru jirra bakka muhaadaraa mana da'awaatii fi ammas kanneen biraa waan nurraa eegamu hundaa numa jaarra nurraan baqatinaa koottaame hadara isiniin jedhagaa awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee warri biyya keessa taatanii hirmaachuu barbaadan duwwaa 911 Abu Ibrahim yookiin Haaji Sa'iidoo warri biyya alaa jiraattan kan addunyaa mararra jirtan hundi keessan duwwaa 96655 duwwaa 7221 sheer godhuun nu gargaara ergaa kana nuuf geessisaa gaamee nama mara dhaamsa keenya geessisaa hadaraa isiniin jedha awqaafni masjida khulafaa urraashidiin walloo khamisee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.